Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa yooyaa harka fuune isiniin jedha. Nagaa keessanii ani nagaa kudha galata waaqayyo isin jedha. Innaa jirtu bakka jiraattanii waa tokko isinii qabadhee dhufeetiniin jira. Innis maal yoo naan jettanii yeroo shamarran keenya gara biyyaatti deebi'an waan na kolfisiise wayiitu jira beektu wanta si kolfisiise naan jechuu dandeessanii. Wanti na kolfisiise sila viidiyoo isaa isiniyyuu qabadheetiin dhufa. Warra dhiiraa amma waa'ee maammadoo isinitti maal jechuudha har'a waa'ee maammadooti. Innaa maammadoonii yeroo habaaboo dubartootaa kennu jechuudha. Shaamaran ennaa warri dhiiraa habaaboo kennan hin jiran tiiree firaa olii yeroo sanatti jechuudha. Tala maammaduu qaba malee karattumatti jilbeeffatee kennullee hin beeku. Karattumatti fuulduraan ta'ee karaa hudduu ta'ee karaa mataa ta'ee akkumatti itti kennullee hin beeku. Innaa sheemiin nama qaba isiniin jedha. Dhuguma bara anaa sheemiin na qabe rabbi. Sheemiin na qabe. Maaliif sheemiin na qabe? Fuulduraan itti kennuu dhiisee duubaan itti kenna. Duubaan naannessee fuulduraan fide. Fuulduraan fide bakka waluma jala daddabarsaa jechuudha. Innaa kanaafuu viidiyoo tokko argeetiin waan na garrameef yookiin immoo waan anaani na dinqisiiseef jechuudha. Waan ani isinii fidee dhufe kana maaliif yeroo biyya barbaadan biyya guddattis haa ta'u biyyoota arabaa kana keessas haa ta'u yeroo booleetti isin fuudhuu dhufan habaaboo isinii bitanii dhufanii mastafaaqarii yookiin immoo jaalalleen keessanillee akkasuma habaaboo isinii fidee dhufaa jechuudha. Kanaafuu waan isin gootanii warri dhiiraa akkamitti itti kenninaa jedhaatii baradhaa. Warri shaamaraas immoo akka namni isinitti kolfine tiktook irratti baasee jechuudha. Akkatti sin jalaa hin kolfine isin immoo maal godhuu barsiifachuu qabdanii jechuudha. Gaafan dhufe akkas godhiitii habaaboo naaf kennii jettanii mariisisuu qabdu jechuudha. Isinii galee innaa yoo barsiiftan gaaf sana sinna siraataan jilbeeffatee miila takkaan dhaabbatee si jalatti hirreeffatee si kennaa jechuudha. Innani viidiyoo sana argee kolfee tiktaakii kiyya keessa deemtanii ilaaluu dandeessu. Laale kolfee dhiisuu didee karumatti itti kennu wallaale beektan immoo mucattiin biyya arabaatii dhuftee yookiin haadha manaa isaatii hin beeku yookaan immoo jaalallee isaatii ganaa walitti dhufuu hin beeku. Bakka jaalaluma mucattii sanaati jedhee ta'uun diduu karatti itti hidhatu wallaale. Karatti itti kennu wallaale jechuudha. Isinii galee karatti itti kennu wallaale. Asiin naannessaa achi naannessaa jechuudha. Innaa kanaafuu kanaadha isiniin jedha. Warroonni abbaan manaa keessanis haa ta'u mastafaaqarii keessanis haa ta'u jaalallee keessanis haa ta'u maayilaafim haa ta'u waan barbaade haa ta'u jechuudha. Yeroo firaa olii isinii kennu barsiifadha akkamitti kennu jechuudha. Wal barsiisaa viidiyoodha. Gaafan boolitti dhufe akkamitti naa kennitaa akkamitti sirraa fudhadhaa jedhaatii wal barsiisaadha isiniin jedha. Innaa asumaanis qaxxalee gorsa tokkotu jira jechuudha. Mee yoo isiniif danda'ame sheer laayik godha. Biyyoota Suudii Arabiyaa kana keessaa warroonni kontiraata jirtan kontiraata jechuudha. Hin badiina. Ala keessaa hojiin badee jira. 1,100 kontiraata biyyarraa fidatanii dura garuu ijoolleen 2,000 amma 500 3,000 warra hojjettoota ture jechuudha. Innaa kanaafuu isaan immoo
amma immoo jarri maal godhanii gatii qannaasaan biyyarraa fidataa jiru waan ta'eef hin ulfaata siniin hin jedha. Innaa Dubaay keessatti illee galata rabbii wanti hundi sirratee jira. Warroonni paaspoortii hojjechiifatanis mattaawaqaa hojjechiifatanis hojjechiifataniiru. Warri nun hojjechiifanne immoo xaaxaallee hin qaban ammaa fi yoo boodatti rakkoon dhufe malee siniin jedha. Innaa kanaafuu ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota tiyya harka fuune siniin jedha. Ammas irra deebi'ee nagaa siniin gaafadha. Innaa viidiyoo kana yeroo yuutuuba kiyya irratti gadhiise jechuudha. Laayik koomentii sheer gochuu hin dagatinaa beetasaba naa taasiniin jedha. Warroonni tiktaakii kiyya irra jirtanis yuutuuba kiyya deemaatii fooloo laayikii naa godhaa. Koomentii ምንድነው ባለው viidiyoo naaf laalaa siniin jedha. Innaa kanaafuu akkasidha. Innaa nuti jechuudha fakkeenyaaf waa meeqa meeqa sinii tuttuqaan jira jechuudha. Irra daddarbeeni hundumti keenyayyuu gola gandaa keessa jirra. Gola gandaa yeroo keessa jirrutti immoo onlaayinii irratti waa tokko fayyadamuu qabnaa jechuudha. Zinjennee tiktookii keessa deemnee tiktookii ilaalaa ooloo osoo hin taane waa tokko hojjennee boruu nu fayyada kan jedhu boruuf nu fayyaduu danda'a kan jenne yaannu tokko yoo jiraate yuutuuba banachuudha. Innaa aappiin garaagaraa sin jira onlaayinii irraan hojjetanii haala salphaatiin birrii argachuu jechuudha. Innaa kanaafuu warroonni aappii tiktook irraan adda kan ta'e irratti hojjechuu barbaadan keessaan na dubbisaa siniin jedha. Siniifin kennaa itti fayyadamuu dandeessu jechuudha warri yeroo qabdan hojjettanii. Innaa kanaafuu waan isiniin jechuu barbaade yuutuuba kana ani kan hin guddise hojii dhabee taa'ee miti. Utoon hojii qabu boqonnaa otoon qabaatiin harka tokkoon hojii hojjechaa harka tokkoon immoo garee jalatti hirmaannu jalatti koomentii barreessaadha jechuudha. Innaa kanaafuu hundumti keenyayyuu boruuf nu fayyada. Dhalootallee dhalootatti darbuu danda'a viidiyoon keessan kuni. Innaa kanaafuu sa'aatii keessan hin xumurinaa. Sa'aatii keessan waan hin taane irratti hin balleessinaa. Sa'aatii keessan waan hin taane irratti hin qisaasessinaa. yuutuuba banadhaa yuutuuba dalagaayyuu. Innaa aappii garaagaraa baay'eetu jira kan hojjetanii birrii irraa argachuu danda'anii. Innaa kanaafuu isa hojjedhaatii birrii irraa argattu siniin jedha. Innaa kanaafuu akkasii siniin jedha ka. Innaa dhugaa waaqaa hojjechuu qabdanii warroonni tiktaakii irraa fayyadamaa jiranii isaan jechuudha. Innaa kanaafuu sinis immoo warroota geema taphatutu fayyadamaa. Sa'aatiin hirriba kiyyaa na darbee maaloo na hamuummachiise rabbi. Sa'aatiin hirribaan na darbee. Ka irra faamu sa'aatii 2 ta'e bituu. Innaa akkasidha siniin jedha galatoomaa ulfaadhaa. Sheer gochuu laayik gochuu hin dagatinaa. Innaa amma akkuma siniin jedhe iyyuu barsiifadhaa. Abbaa manaa keessanis haa ta'u Mustafaa Qarii keessanis haa ta'u goddanyaa keessanis haa ta'u waan barbaade haa ta'u barsiifadhaa. Okay? Innaa akkasidha siniin jedha. Innaa viidiyoon kiyya har'aa kana of keessatti qabata siniin jedha. Yeroo biraa immoo ajandaa biraatiin amma walitti deddeebinutti turtii gaarii siniif haa taatu siniin jedha. Galatoomaa halkan gaarii qabaadhaa. Sheer laayik koomentii gochuu hin dagatinaa. Okay? Sheer like, comment,
sablaayik kooment